ويا دري والله لازم ورمض يجي لما قوتو بريم فرني والله جي لما قوتو ما تسكال إسنا جتن بري يوتيوب تنقل إسنا يوتيوب رابري دبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردت تعرفي كما جمتك أن وندي كيسن وكم نجا قبضني جرى جرتو سنجتشا كسمة وري أمانتي برالي الشمار كفوني سنجتشا قدم موتو روزان تيسن دي بيتيني دفتيني ساعتنا مسني ورابو جركون هالكني باي تكال كني إيفان إنجر جتشودا أكمل نجا قبضني جرتني أنا نجا قبل الحمد لله وبليتين كيسني روزان ما تعرف جرتي أما دي بيتيني جرتي كما مكيا دو فيغرو كيو مانتي ديسه نمتنا دكو بنا انجتي بقى دغارو تك تك يرو كسيتنا ودبرو كله سداچون بري دكله سنه جرو كون سور كتني باهي تكلا لا نجرامي بكوي جرا هدو تك كله سفري دادسنا مجدودا اكس ماموت وري gammachuun kii hedduu takka isin gammachiiseetiin jira yuutuubiin kiyyaa alhamdulillah hina deebi'ee jira hedduu takka gammadee sa'iduun fa'aa aaranii turanii an dhugaa rabbii dubbachuuf nin beeytanii isinillee dhugaadha warri biyya alaa ni jira mitire wanna biyya keessaa fi nama biyya keessaatiif nama biyya alaa xiqqishuu garaagarumtii qabuu fi kaaskee irra caalaa dhugaa rabbii dubbachuuf yoo dalagattanii itti yaaddanii ka dalagattan taate yoo itti yaaddanii jaamee wanni akka Itoophiyaa keessaa mallaqni jiru biyya Ameerikaa minaamin jaasan keessa wallaahi hin jiru jechuudha. Biyya keenya keessatti mallaqni baay'ee jira. Baay'ee nama dalagatee fi wallaahi baay'ee takka jira. Takka waliin osoo isin himu biyyuma ambaa sanuu dhiistanii osoo galtanii biyya keessan keessatti jiraattanii dalagattanii waa wayii banattanii gaafa jettanii wanni isin dalaguu qabdan sun garuu wanta yeroon irra jiruu fi wanni hundi irratti deemu ta'uu qaba. Jedheetiin yaadachuudha hortaa akka bajamtoota kenna. Kun qilleensa ajaa'ibaa tokko keessa jiraamee baasne isa. Qilleensi kun baay'ee takka dasa nama dha dhugaa rabbii takka natti tole. Bakka an jiru kun jechuudha. Asumaan buna minaan bifaa dhuga jedhee asumaan qilleensa addunyaa kana. Itoophiyaan Ameerikaa fakkaatti dha asini kaladdani. Wallahi Itoophiyaan Ameerikaa fakkaatti isiniin jirti. Wallahi Oromooti yaa osoo galtanii biyya dalagattanii hedduu takka dasa na jaan dhugaa rabbii hundummaan keessanuu osoo jettanii. Biyya keenya keessa mallaqni jiru biyya ambaa hin jiru itti yaadanii yoo dalagatanii garuu namuu biritti akka akkaawuntii irra hin jirtu gosa. Akkasii nama osoo naftaamii danseena wallahi naftaamii miti inshallah duratti gaafa naftaamii ta'e garuu ani naftaamii ta'uu fadhaa yoo naftaamii ta'e tokkoffaa duratti yoo ani miskiina nama miskiina qarqaaru hin taane yoo nama zollomu ta'e akkasumatti ammoo tiyyuu yoo nama yaadu hin taane yoo nama haadhaaf abbaa kiyya hajjii hin geessine taate qabeenya rabbiin natti kenne rabbiin awwaluma qabeenya natti hin kenni rabbiin gaafa qabeenya naa kenne wallaahi rabbiin inshallah yoo haftaamii ta'e rabbiin fuuldura kiyya malaa waan argu jira akka haftaamii ta'u ilmi du'aayii qabu waan ta'e wanta dhabe hin qabu jaanii ani alhamdulillah intala du'aayiiti du'aayiin qaba wallaahi maatii kiyya irraa abaarsan qabu akkasuma namni biraallee yoo hedduu takka na jaallatan malee yoo hedduu takka na kabajan malee yoo akka miidiyaa kanarraa bitee hedduu takka namaaf bakka kennu nama dafee nama jaallatu nama dafee onnee isaati namaa kan roosaan dhiiraaf dhalaatti illee jechuudha. Akkasuma naannoo hundummaan keessanuu onnee buurtanii akka hin dhufne malee kanaaf gaafa sanii tokko farra maatii kiyarraa fi zarii kiyarraan kaachiin gara kan miskiina badheerraa nama qarqaaruun fedha. Rakkataa warra kophee hodhu kanniin meeshaa bitee bira kaa'uufiin fedha. Sapiraayiz godhuu fedha. Nama kararra ciisu kana bara namni kararra ciisu osoo guyyaa takka waa wayii nyaanne mee rakkataa kararra jiru kana jechuudhaan taazabee wallahi laazim. Kakkan rakkatanii nuti waan barbaanne nyaannee hanguma qabnu sanitti uffannee akka feenetti deemnu kana rakkataa meeqattu jira. Kan waan nyaatu dhabee waan uffatu dhabee miskiina meeqattu kararra ciisu jira osoo nuti waa meeqa taanu jechuudha wallahi laazim. Osoo guyyaa tokko nyaata kana nyaadhe osoo guyyaa tokko uffata kana uffadhe kan jedhee dabru hedduu jira. Kanaaf nama roozaa qabeenya gaafa rabbitti kenne nama rakkataa bira dhaabbattu ta'uu qabdii nama haadhaaf abbaa isii qarqaartu ta'uu qabdii nama haadhaaf abbaa isii hajjii geessitu ta'uu qabdii. Nama beela baasuu qabdii gaafa haftaamii taate yoo kana nama godhuun taane nama haftaamii ta'e nama zollamu yoo rabbiin na godhu hedduu taate rabbiin qabeenya natti hin kennini akkuma amma jiru kanatti taa'uu barbaada jechuudha. Fayyaa naa kannee aggatti jirtu kanatti alhamdulillah jee harkadhu nyaadhe dhabura fuurnaa wayyaa isiniin jaa. Kanaaf roozaan teessana dhamana nyaataa wayii dajjee wayii nyaataa kun hedduu takka bareedaadha jechuudha. Nama jiru namni natti dhufe nama mul'achuu hin barbaanne jechuudha. Kaza nama kishola rabbina tinkenni yookiin rabbina ta'anno YouTube kiyyalle na deebi'ee jira garuu waan xiqqishu na hafe wanni sun yoo naasirrooyte alhamdulillahi rabbil alamin jedhee kiyyuu gaafa wanni sun naasirrooyte kiyyuu wanni fiduu deema
Kiyyuu asi fiduu deema beektanii? Naafletti si geessaan jedheeni yuutuubiin isillee haa banamu ki yuutuub ka jedhu san dhaqaa sabskiraayib godhaa sa'aatiin guutuu fi jedhe sa'aatiin abboo zamoonni kana yuutuubiin haala jijjiiroo jira rabbiin kee haa godhu. Kanaaf nama akkasii rabbi naa godhu koottaa galaa Itoophiyaa keessa qilleensa akkana fudhadhaa wallaahi laazim daasbooraan koottaa ana isin taqabbala mana viillaa tokko niin kireessa awwala ballaqana erga mana isiniin kireessa meeshaaleetti isinii bitaa koottaa galaa isiniin jedha. Koottaa galaa wallaahi laazim yoo galtan biyya keessa galtanii yoo teettanii dalagattan irra isinii wayyaa. والله واني توبيا كيس نجرب إنه منجرت هذا بيت إني بنا مال يانشو ديما بيتاني بنا في شرو يانشو ديما شرو باي جالتا نتلا شرو نقول دكتة نتلا وان ندانقول دكتة فون ديوتا ناركي فون ما يو سنجر دوكا سيداني جالا فون ياتني بيكا كرو مو شرو باي جالتا نمي تكو تكو كمانات شرو في واميك أجي دويدان جالا تروبيتا نشرو انتو فتا روزا دمو فيلدمي نسي باي نمت لوان سنا جايب كيسا روزان واو دغا دبچو نسي دفتنا مجالچو نسي نمت لا كنافو بنا دو ينو يسراو كاي كم بدا اسنجا هاد كسما دسنا جدي بونا لي دغوت جرا كذا اوروموت يوجنا سون قوان جدي دفي هل كان ساعتين كنا ما ذاتي كان فيديو كما سا كان بودا سامي كتا كسني گدي سولي هيبيني ربين كيري هاقولوا سنين جرا ورتاك وجنت تكينا والله يوتيوبين كينا ديبنا يتتك غمدي بويا دوري والله لازم ورموت يجي لما قوتو بريم فرني والله جي لما قوتو ما تسكر اسنا جتم بري يوتيوب تنكر اس يوتيوب رابري داوي بري يوتيوب داوي قالدي داسبورا على وسوقا ودكتي يادو يوتيوبين ديبو باتت تسنى يادا وانته garuu nama na yaadu nama alarraa hedduu na yaadu ijoollee na yaaddu hedduun qaba wallaa obbolummaa akiraa rabbii obbolummaa rabbii kanoo kanne hedduu jira alhamdulillahi rabbiin umrii isin haa dheeressu hedduu takkan isin jaaladhaa maqaa keessanillee kaasuu barbaaddanii wayittii gaddaaf gammachuu kiyya na bira dhaabbattanii yeroo amboo imimmaan kiyya isin quuqee naaf jettanii wallahi namni tokko waliin dhalattanii qofa osoo hin taane akka namni keenya gandummaa maal jedheetanii wal fixu kana jechuudha. والله لازم وان كان رتلي دراما ويد لغو فين ديما نجاجي استنجدي هذا ان شاء الله دراما وي بريسي جرا ان شاء الله خوجي بچاتو حفي سبب لما هنا كان اكبرهم ساكتا اول جدي كان هو الججبسني والجرا دابني بريدا نتي اورمون بيه كسا والجالنا والكبجنا اكسما نتي ورا اكلت اسيت والجالتو سو بيسن تلي والجالتني والكبجني بتامي تنماتي تولا كان فرماتي I love you too sinin jedha YouTube kiya hedu takkan nuna labade yadina seni YouTube kiya waan hunda kiya ittiin obsa ittiin boya ittiin nama arrabsa ittiin akka fedhe ta'a gaafan gammachuu keetti ibsadha gaafa gadda qabu gadda keetti ibsadha gaafan boyu barbaade sirratti bahee boha kanaaf YouTube kiya hedu takka garana nyaata baay'ee takkan hedduu yaada keessa nagalchee ture isinillee du'aa naa godhaa turtanii du'aa hiisaniin amma uummata qishutti hafe jechuudha wallahi amma wiixataa fi wiixata keessa akkasitti torba dhufte keessa naas irraa jedhee yaada du'aa naaf godhaa rabbi hagaraa hiyyana haa godhu isinin jedha maaliif ree yuutuubii seera haaraa jalqabee jira nama hedduurra cufamu jira nama hedduurra gubachuu jira waan sirreeffamamtu jira waan sanii hin sirreeffamne an amma kiyya kunu sirraayee osoo hin taane waan akkasitti tikikkilii wanni sirraa hin jiru alhamdulillah garuu ammoo inshallah torbe dhufurraa naa sirraa haga tokko sirraa achiin gara kaan billi qadaan inni irragaa jedhee yaada tikikkilii akkasi sirraa hundatti sirraa osoo hin taane akkuma wayiiti alhamdulillah mishii bakka rabbiin kee yaa godhu isin jedha baay'ee takkan isin jaaladha baay'ee takkan isin kabajaa oromooti I love you too so much du'aayii teessanii na bira dhaabbattanii na jajjabeessitanii jettanii jechuudha na jajjabeessitanii jirtan jechuudha du'aayii teessanii akkasii yuutuubii seera baay'ee haaraa jalqabee jira warri yuutuubii fayyadamaa irrattanii seera kana keessa rabbiin isin yaa baasu isin jaa wallahi laazim an duraan sirreeffate osoo duraan sirreeffadha bunni dukaan nadhae kanaafuu haga nyaanni keenya dhufutti walitti deebinaa baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabajaa baay'ee shiroo manatti godhachuu didee amma asii jalaa wabbee nyaachuu jira saa kana manatti nyaadhee dhufe oromooti yaa zamooni kana mana jiimii seenee anumatti bane nyaata natti bane
nama illee osoo harka nyaachuun oolu akkuma ijoollee Suudii sanitti jechuudha. Nyaata natti banee natti banee numa nyaadhaan quufu numa nyaadhaan quufu numa nyaadhaan quufu amma faadha nyaadhee dagadhe faa waan nyaanni faa ofiin jedhee lubbuu tana jajjabeessitee jedha maal jechuudha kun maal jechuudha maal jechuudha Oromoo maal jechuudha haalli kun maal jechuudha kanaaf akka sanitti sirriitti hin dheeressu nagaan naa tura. Haay Oromoo tiyyaa nyaanni kun shiroon tiyya naa dhuftee jirti. Shiroo baay'een jaalladha dhugaa rabbi namna amma shiroo biizaa ምናምን yookiin haniida ምናምን yoo mana nyaataa gaarii fidan gammadaan nama shiroo jaalallan kiyya shiroo naa bitanii hin gammada sababni isaa waan jaaladhuuf akkas innaan mana shiroo nan dhaabii wallaahi lazim shirraan bareedu shiroo ofuma kiyya godhadhe nyaadhoo nyaadhi naa barra bitadhe nyaadhe narraa bareeda malee atirraan bareedu garuu akkas innaan warri namni na jaalatu shiroo si gaabbasaa ምናምን ayooni shiroon barbaadu kana jaalatu raachoodha. Kanaafuu yaa rabbi midhaan tokkocha inni ilaalaa jiran yaalatin namada. Eesaan isaafuu afaan kaadha. Wallah midhaan qaataa organaan irraa kana shaaffadha. Waan kana nyaachuu saasadhe. Kanaafuu nakatti sin jira baay'ee baay'ee sin jaalladha. Sin kabajaa love you too so much my hordoftoota kiyya.